kafala rabbiin illee badiirraa naa tiksu. Sillee sumaan dhiifama si gaafachuu barbaada hawaasa fuulduratti atillee wallahi qalbii keerra keessa keeti akka dhiifama naaf gootu barbaada. Tarii qalbii natti cabuu dandeessaa. Tarii si mufachiisuu kiyyanaan beeka, si miidhuu kiyyaniin beeka. Garuu haa ta'u malee wanti hundumtiyyuu qadara rabbiti. Kanaaf jennaan akka dhiifama naaf gootu barbaada. Onnee kee jaalalaan miidheen jira. Akka nuti feene osoo hin taane tan rabbi fedhetu ta'a jechuudha. Tan rabbi fedhetu ta'a. Tanaaf jennaan si miidhuu kiyyammoo niin beekaa dhiifamaa akkanaaf gootuun barbaada. Onnee keerraa jechuudha. Warroonni kofaltan immoo hin kolfina. Dhiifama gaafachaa ni jira. Dhiifame waan guddaadha. Okay. Ana biratti waan guddaadha dhiifama. Laa boleeyyan dhiifama wajjin hayyee rakkoon qabu. Ani dhiifama na caalaa osoo hin ta'in ani dura anaatiittu dhiifama keessaanis namoota hedduu natti fiddee dhiifama keessaan na gaafatuudhaan lakki an dhiifamni kiyya kanin keessaan si godhu kun hin ta'u fuula hawaasaa duratti haa ta'u fuula uummataa duratti haa ta'u kanin qalbiidhaan qulqulluudhaan dhiifama si godhuu danda'u irraa jechuudhaan ija hawaasaa kana duratti ana caalaa ani qalbisitti cabuu caalaa osoo hin ta'in gaafna kame ana sila osoo hin taane gaafan siin adda baanu sani gaafa sani hawaasni hedduun sababa wooqaa miidhama kiyyarraa kan ka'u hedduu qalbisitti cabaa turan hawaasa malee anaa miti tiyya daran caalaa ta'u uummataati. Haa ta'u gin uummata ergallee gaafat ati dogongorri kan kee baadee erga ka adda baanu taate akka nama intala kabajaa takkatti naamusaa fi kabajaadhaan nagaan jireenya kan kee jiraatte baroomsa kee ta'us miidiyaa kanarraa ibqusattee bakka hin taane dhaabbattee asiif achi dhaabbaturraa ibqusattee birumateetiif jecha dhiifama wajjii warri koomentiidha mana nan cufa koomentiidha afwan dhiifama ta'a. Rakkoon qabu barreessaatu koomentii ilaali. Wanni nuti haasofnu fi wanni nuti hayyeeju waan biraati waan ta'eef wanti si waa barreessa waan biraati waan ta'eef muutii yoo qabaatte cuf koomentii naa cufamtu maaliif jedheennaani ilmi namaa badii isaan ajjalatti waa barreessan miira wanta keessa galuurraa ofirraa hanga tokko cufanii yaada dabarfatanii bahuudha waan ta'eef cufi mana kana naa jedhee ani immoo kanin dhiifama si godhuu danda'u goonii ati barattuutii barattuutooti haa ta'u dhugaan hin qalbiisitti yabee wallaahi dhugaan hin sillee akka malee onni irraa amma dura dhiifamallee siif hin goone ani tarii wanni akkana si dogongorsiisaa oole mana kaanii fi kaan si dhaabaa oole asiif achillee si dhaabaa oole kun qalbii namoota biraa caalaa qalbii caba kiyyaa beeka. Ammoo qalbii caba kiyyaa tokkona si godhaa osoo hin ta'in ani takkaasillee abaarellee yookaan robbi irrattillee ayyee ijeelleen beeku. Garuu si bakka fokkottuu dhaabbattu yeroo ati waan hin taane faallaa biraa deemtu dogongora kan kee duraa fuudhanii namni si jalatti erguu badii teetaa duraanitiin deemanii si doorsisuu anta akkaan namuu achiifte keessa badii diyya caalaa gurbaa nabi Muhammad arrabsee fi wallaahi gurbaan mubaarak mucaan maaree musammaa jedhan wallaahi summa wallaahi guggurra kiyyaan hin dhageen mana biraatitti guggurra kiyya kanaan nama nabi Muhammad xiqqeesse wajjin wallahi ati intala khaleessa gara islaamummaa dhufte البغض لا تجد قوما يؤمنون بالله لا تجد قوما أرمى تكون نجرت أرمى ربي في ويا أخرات التلي أمنا يوادون من حاد الله إنه جال اللي قالتوا إيسي وجينوا هاسون أنكسون
baay'ee takka silaa ummata kana gabbaatee dhiifama gaafatu caalaa tooba akkaan dilirraan diddilii ofirratti dabalte jechuudha. Nama sanii wajjiin haasa'uu kan kee tokko kana. Ani immoo akka malee deebi'eetan badii silaa qalbi caba amma dura sitti cabee wajjii yeroo waan kana viidiyoo san argu wallaahi akka malee dallane. Akka malee jechuudha. Waan sirraa hin malle. Namni ilmi namaa dogongoruu waa'uma jiru. Ati arras yoo dogongorte hin haftu maaliif amala sitti ta'e wallaahi banuu dhiifama amala sitti ta'e kun. Amma garta asitti dhiifama si godhe dhiifama si gaafatte baroo hunoo deebite xiyyaaloo bira dhayxee laayifii galsii galte. Ati yoo hanga rabbiin tiiktooka keetii fi bilbila kana rabbi si harka irratti yoo laamsheessee nagaan baroomsa kan kee dalagachaa maallaqa kan kee irra kaayyachaa deemtee biyyatti galtee bultii yoo nagaan ijaarratte malee haala kana wallaahi miidiyaan ni dhiifte jedhee yookiin an kanarraan beeku. Ani immoo garuu siin nabaaru siin eebbisa. Ati kaleessa barattuuti jettu turtus haadha mana kiyyaa turtus wallaahi siin eebbisa malee siin nabaaru. Garuu immoo bakka fakkottuu dhaabbattee namni olii gassi oofanii maqaa kiyyaanis maqaa fuudhee Muhammad baantu abaaree akkas godhe namiidhuu kiyya dhiise kana dhiise waa'ee kiyyaa dhiise san rakkoon qabu san biroo kuteetan jira waan ta'eef ani hangan takka akkan si jaaladhu naani beekte gaafan si keessanillee keessaan dhufeetan si dawaluutan si gorse ani nama yaaboo bakka hin taane dhaabbatin qura'aana kan qeeqare garee tantee garee irraan bahin yaaboloitti dhiira wajjii gastii hin seenin. Siif jecha waa meeqa ta'us maatii inti sin biroo kutame ana akkati baru bultii gaarii ijaarrattee siif hin gammada malee siif hin gattu. Wallaahi billaahi siif hin gammada. Uqsim wallaahi siif hin gammada malee siif hin gattu. Garuu ummata kana ummata islaama hangam takka dura akka kabajaa sii qaban sumaat of irraa fuudhu. Ummatuma kanaaf hangam takka akka ummanni kun bakka guddaa sii qabu hangam takka hatta hanga jaartii sheekaa ja'an takkatti wanni kutte ta dabarte aanan hanguma fedha qabanii hanga osoo if dhaqqabdee miidiyaa kanarraa if qabdee yaaboloitti tiyya keessaa ijoollee hatta sabiroo kotanii maqaa warra shawaatillee minaamin warri waa jechuu danda'a. Akka namnilleen ofirraa si hin darbin akka namnilleen ofirraa gartee si hayyeen jennu ta'uu badhuuti. Hiriyaallee namallee saahibullee dhiisi hin shawwadamini. Filoowwan namaa kunillee waa takka wanni namni namaa godhullee tokkollee nu hin jiru. Ageesse amantaa tante islaamummaan tun irratti shafaataan hin taatu. Namni oggo miira keessa gale waa hedduu goggoruu danda'a. Ilmi namaa miira keessa illee si hin galchini. Tanamaa dantaa irraa dhabi mi'atummaan irraa of qisadhu irraa manatti ol goli. Yaa akhi ummaa tanteetillee qalbiin dhaabini. Weetummaan tante amantaa biraatillee qabaattu garaa waa dhalee sareedha jejan yeroo namni bakka hundaa waa si hayyee jiru. Ummaati hanga ishiin si jaalattuu fi bakka guddaa si qabdu ni beektaa beekate. Dhageesse ammoo garuu osoonii fi bakka hin taane dhaabbatuu baattee nama hin taane wajjin haasa'uu baattee filoowudhaan namni sitti guddifata namni ammaa ka amanamu hin jiru. Wallaahi summa wallaahi micaanati dhiingadda yoo rabbitti amante sagaleetii yoo waraabiin jetteen isa san dhiisi ansiifi mee bara anuma kanaa uhii namanin siin jedha bara namuma